Yago tako orga evolin bersama. Olin kaasira wal qabachuu dinne malee hamma kana taana baay'ee Dr. Dassaalenyiis kaasira wanta kana. Maaltu gargar nu facaase Dr. Hundee hayyoota baay'ee qabna. 10,000 sadamnu 2,000 sadamnu 1,000 iyyuu adamne. Hayyoota akka keessanii 50 yoo qabaanne biyya alaana. Biyyuma adda achee kanarraa Oromiyaa alaa nama 50 yoo qabaanne. Nama 50 kanaan seenaa ajaa'ibaa hojjechuu hin dandeenyu. Maaltu gargar nu tamsaase? Maayinni akka walitti dhufne wanti nu godhee dantaa maaliiti? Dhimma kanarratti immoo dhimmi nuti amma mari'ataa jiru kun immoo dhimma gargar nu baasuudha. Dhimma adda adda nu ilaalchisuudha. Dhimmi kun walitti nu fiduu hin danda'u. Maali rakkoon Oromoo? Rakkoon hayyootaa maali? Silaa dooktoroota isinii barattanii tooppiirra jirtu barumsi dhumuu baatu iyyuu akka isin walitti hin dhufne wanti isin godhe maali? Namatu isin hin barbaanne moo simtu nama hin barbaanne moo akkamitti yeroo baay'ee qabda yeroo mudditus kana keessaa baatanii waa barreessuu piroojeektii barreessuu kanarratti community establish gootanii wantoota dhaabbata kana bu'uurtanii saba kana gargaaru hanasii qofa miti amma waan amma mari'ataa jirru kana tudubbannu waan diaasporaa keessaa miti biyya keessa rakkina jira. Dr. Oliitu yeroo darbe waan barreessee dogoggora qubee konaa sirreessinaan jedhe. Dogoggora qubee konaa sirreessee barreeffama akka fuula tokkoonatti ergee na yaadadha waan normaan barreesse peennaa kanaan barreessee kompiitaraan hin barreessine kanaan barreesseetu attach godheetu skaan godhee natti ergee mee qubee konaa laali yaabbee naan jennaan waan keessaa argu dhabe waan keessaa argu dhabeen ana caalaa waan barreessuu fi lakkee dogoggora tokko iyyuu hin qabdu gaafa ilaalu kan kootu dogoggora qaba kan isa ittiin baratee malee ankee keessa dogoggorri hin jiru jedhee. In beeku Dr. Oliin carraa argatee afaan Oromoo koorsii fudhatee akka keenya ta'ee. Lakkitaa sabba. Garuu dogoggorri tokko iyyuu hin jiru. Haa ta'u malee ijoollee amma biyyaa digirii barsiifnu immoo ijoollee diploomaa qaban immoo kana Dr. Dassaalenyi na caalaa odeessuu danda'a nu taajjabuu danda'a. Kanaaf hammam ga'umsi keenya biyyuma keessatti iyyuu sila waa'ee mataa waa'ee sirnaa waa'ee maalii poolisii kana kaaseera. Carraa yeroon arganna ta'ellee gaaffii tokko nan qabaafi Dr. Dassaalenyiif. Egaa maaltu akkas nu godhe Dr. Hundee maaltu gargar nu facaase maal rakkoon keenya gara biyya alaa kana keessatti yoo xinnaati kutaa Ameerikaa kana keessatti illee malee teknooloojiidhaan addunyaarraa yoo walitti dhufne akka kana haasa'uu dandeenyeerra maalii wal barbaaduu dadhabne yaada walitti finnee maaliif waa tokko hojjechuu dadhabnaa rakkoon keenya maali tamitti irra aanna immoo Dr. Hundee. Gaaffii baay'ee kompleksiidha gaaffiin kun maaliif yoo jette practically rakkoon kun akka jiru yeroo hedduun hubadheeni. Rakkoon inni guddaan dhukkubichuma isa biyyatti qabnu sana nu wajjiniin jiran mallee. Keessumaa obboloonni keenya warri gurguddaan sirna durii jala turanii immoo warri as dhufan akka keenyumallee genereeshinii qubee kanatti xinnuma exposure xiqqa warri hin qabne ammallee har'allee nu rakkisaa jiru. Afaan keenya nutti hin dubbatani afaan warra Habashaanitti haasa'u. Inni dhukkuba isa guddaadha. Dhukkubni inni lammataa immoo hayyoonni keenya beektonni keenya namoonni gurguddaadha jennee qubatti qabannu yeroo hedduu waa tokko qonxoxanii qabuu hin beekani. Dhugaa dubbachuuf sabni kun saba guddaadha jennee otoo tuffannuu saboota warri kaan uummata kana hin madaalu institutioniin nuti qabnu. Kunis immoo rakkichi maalirraa dhufee yoo jenne ilaallu warruma beekaa nu fuuldura jiran kanadha. Isaan eenyummaa isaanii tuffatanii, eenyummaa isaanii dhiitanii, kaalcharii afaan ormaatiin warra guddatanidha. Isa dubbachuun akka modernizimiitti fudhatanii warra ilaalan waan ta'aniif kaalcharii mataa isaanii, institutionii isaan fakkaatu, institutionii saba isaanii guddisu,
institutionii afaan isaanii guddisu dhaabuuf yeroo hin arganne jirri kun. Nuti amma maaliif struggle gochaa jirra? To some extent exposed taaneerraa rakkoo isaa argineerraa kanaaf rakkachaa jirra. Qeerroon maaf lubbuu ishee gurguraa jirti? Lubbuu ishee maaf abaa jirti afaan kanarratti? Jala kana caalaa lafee kan qabu achi jira. Qeerrootu caala warra as jiran isaan even tokko tokkoon isaanii amma dhuguma isin afaan Oromoo afaan federaalaa ta'a jettanii yaadduu jedhanii warri nu gaafatan jiru. Dhiiga keenya warri ta'an. Dhiiga keenya, obbolaa keenya, kazinii keenya warri ta'an akkas jedhanii warri nu gaafatan jiru. Jarri kun ukkuma Habashaan keessa ukkuba hanga har'aatti waldaa asillee fidatanii achiiti amma taabonni lafa bu'ee maal jedhanii lafa Oromoo saamaa jiru miti. Biyya kanatti illee exactly the same thing gochaa jiru. Ijoollee Oromoo waldaa Habashaa aqanii achi barataa oolu ijoolleen Oromoo. Nan beeka. Faamiliin beeku jiraayyuun jedha akkas. Kuni maalidhaa? Cichoomina Habashaa, cichoomina isaan qabantu cimaadha. Kanaaf nu caalti jarri. Kanaafis biyya keenya keessatti lafa keenya keessa taa'anii handhuura Oromoo keessa taa'anii keenyaa jedhu. Biyyi keenya, Finfinne keenyaa jedhu. Maaliifi institutionii baay'ee hedduu isaan fakkaatu qabu jarri kun. Dhugaa Rabbii dubbachuuf Finfinne keenyaa jennee gaafa dubbannu kuni waan hin fakkaannedha. Finfinne keenya miti. Why? Institutioniin nu fakkaatu hin jiru Finfinne keessa. Yoo ilaalte bakkee masaallee yoo ilaalte afaan Oromootiin waan barraa'eeru hin jiru achi keessa. Kanaaf sabni keenya waan hedduu of tuffateetu ormillee isa tuffate. Tuffatamuun keenya hin dubbannaa qeerroon kun nu jajjabeessu adda bilisummaa Oromoo nu jajjabeessaa jira. Garuu sabni kun ofumatti galagalee maaliif akka tuffatame otoo ilaalee achi jalqabuu qaba rakkoo kan furuuf. Maaliifi nuti amma kan gochuu qabnu warri tuffatan warri already rakkichi keessa isaan ta'ee jiru. Dr. Teessoo waan jedhu tokko qaba. Zumbii jedha. Zumbii jechuun somebody brainii keessaa fuudhee kan ormaa brainii sobaa artificial brainii si keessa kaa'eera jechuudha. Akkas nu gooteetti Habashaan. Hayyoota qabna jennee nuti quba itti qabaa jirru kana most of them are zombies actually. Which means culture hin qabanii, visionii isaan qaban nu fakkaatu culture ormaa jala bulu ammallee isumatti amanatanii isuma wajjiniin jiru. So isaan institutionii nuu dhaabu jennee isaaniin abdachuun gowwaa nu fakkeessa. Kanaaf warrumti yaada kanatti amanu, warrumti inpuutii wayii qabaachuu dandeenya jennee ofitti amanu sabboonummaa ijoolleen qabdu kan eegaluu jalqabnu foundation. Impactii guddaa kan uumuu danda'u maalidhaa? Isa jedhu irratti hojjennee risoorsii jiru akkamittiin itti fayyadamuu dandeenya? Akkamittiin carraa kanatti fayyadamnee waan barbaannu kana institutionii biyulli gochuu barbaannu kana foundationii cimaatiin dhaabbachuu dandeenya isarratti jennee otoo jabaannee hojjennee waan bareedaa natti fakkaata. Mee beekan I think Dr. Hundeen akka gaariitti kaa'e barri tarii umriidhaan nu dura jiru yookiin isaan dura jiru haala akkamii akka nutti fide maaliif gargar baane maaliif dadhabne kan jedhu sanaafi I think tokko galanni qeerroo haa ta'u har'a loqodaan naannoodhaan yookiin kutaadhaan yookiin homaan argaa hin jirru har'a badaa jira har'a tokko ta'ee jira waniin Oromoo dura garuu
rakkina guddaadha qaba. Fakkeenyaaf biyya kanatti ala kanatti yoo ilaalle dhaaba siyaasaa adda addaa uumamuun garmalee caccabsee hallayyaatti nu gateera. Waa'ee biyya keenyaayyuu irraanfanneera. Inni suni isa guddaa tokko ture iddoo adda addaatti hiramuun hin beekta. Abaa'oo tokkoome, abaa'oo sagaloome, abaa'oo qaxxaamure yookiin abaa'oo samaal ta'e ibsoo kan jedhamus hin ture. Warra akkasii kanatti namoonni akka maleetti wal hiriira galma keenya tokko ta'uusaa wallaaluurraan kan ka'e. Inni tokkoof immoo namoonni baay'een ala kana jiru Oromiyaa fi afaan Oromoo isa jedhu sana otoo jaalala nurratiin biyya sanaatii bahe. Kanaafuu har'a diida kanatti Oromiyaadhaaf jaalalan qabu, afaansaaf jaalalan qabu. Yeroo afaan Amaarinyaatiin duwwaa dubbatu, yeroo afaan Amaarinyaatiin baratu sana biyya dhiisee bahe. Oromiyaa isa jedhamu immoo akka inni jiruyyuu otoo nubatiin bahe jaalalan qabuuf jechuudha. Jaalalan qabnuufi wanna amma har'a dhume sanaaf. Isa dhiisiiti innumti Oromiyaa bubbushuyyuu Oromiyaa suuseenawu otoo hin jedhiin Itoophiyaa suuseenawu jedhee dubbata. For example, Lammaa Magarsaatiin otoo fudhanne. I think this is shame on him. Itoophiyaaf suusii ta'uu dura Oromiyaan isaaf suusii ta'uutu isarra ture natti fakkaata. Maaliifi Itoophiyaa isa jedhu kana akkaataa itti namoonni biraan kaahani Oromiyaan ni jedhu iyyuu keessa jira. Oromiyaan hin jiru warra jedhu duukaadha taa'ee Itoophiyaa suuseenawu jedha. Inni kaan immoo orma kabajuu argitee orma kabanya uf kabajuurra ormaaf iddoo kennina. For example, bakka kansilasiin jedhe iddoo tokko dhaqnee eventiin waayii jira yoo ta'e Amaarri tokko nu duratti gatii argamtee fi afaan Amaaraatiin akka dubbatamu godhama. Kuni jaalala ofiif dhabuudha. Unu duratti immoo tokkummaa nu dhabsiisuudha. Because we don't really care ofiidhaaf. Ormaaf jaalala qabaachuudha. For example, har'a Prime Ministerii keenya yeroo laallu afaansaa iddoo baay'eetti afaan Amaaraatiin waan dubbatuu fi ani afaansaa inni duraas kan ittiin hiikkates kanuma godhesi afaan Amaaraa kana natti fakkaata. Kuni wanni dhabuudha. Maaliifi yoo uftaate ulfina qabdati. Mallas Zeenaawii faa gaafa biyya wanni bushanii iddoo fedhettuu gaafa dhaqu uummata isaa biratti gaafa dhaqu akka gaariitti afaan isaaniitiin haasa'a ture. Kanaafi rakkinni keenyi isa sanadha. Garuu har'a barannee natti fakkaata. Namoonni har'a hin baranne, namoonni biyya isaanii Oromiyaa isa jedhamuuf jaalala hin qabne, namoonni afaan isaaniif jaalala hin qabne baay'ee xiqqoodha. But still there are. Ani nama naannoo kana Los Angeles keessa jiraatu nan beeka. I think maqaa Oromoo irraati. I think nama kana maqaadhuma dha'uun barbaaduu malee maqaa Oromoo irraa dhiyyeenyuma kana geeddaratee maqaa Amaaraatti nama geeddarate hin beeka. Dur gatii biyyaatii bahe. Does this happen really? Dhuguma Oromoo keessatti inni kuni dhuguma tokkummaa keenya nu wanni godha. Garuu isa kanaaf immoo ilaaluu qabda. Those are one of the disinformed and uf wallaalee kan maraateedha. Isa kana duukaan buutu haalli biyya keenyaa tolee jira. Biyyi keenya for sure yeroo baay'ee wanni irraan argaa article 39 loading jedhama bara kana. Okay, which is indicating really jaalalli biyya keenyaa akka inni jiru dhuguma. Yes, it is loading. Kan akkasii kanatu jira. Jaalala iddoo keenya dhuumuudhaaf, tokkummaa iddoo keenyatti dhuumuudhaaf, afaan keenya jaalala nu dhuumuudhaaf haalli mijaa'aati jira. Kana gochuudhaaf immoo hundi keenyatti dhimma bahu isa amma dhalate kana gara fuulduraatti shaffisaadhaan akka inni tarkaanfatu gochuudha. Haa ta'u, ulfaadhu Dr. Dassaalany gaaffiin itti sii dabaleen achuma walitti qabdee naa deebisteetu maree keenya kana kan marsaa alanaa kanumaan xumurreetu yaada uummataa fudhanneen isin dhamaasa gara fuulduraatti.
Amma garuu Dr. Dassaaleny maalillee xumuras danda'a kuni gaaffii xumuraati. Amma gaa hin baay'annaa uummatas qabnaa akka dubbannetti uummannis baay'eetu jiru. Dabalataanis immoo riisoorsii jira warra barbaade iddoo riisoorsiin jiru barbaaduu danda'eef jira erga jedhame. Maalumaafuu waan koomunitii silaarraatiin barsiiste kuni maaliif Oromoon dhufee chaartar iskuulii tokko biyya kana keessatti non-profit iskuuliin nima jiraata. Chaartar iskuul jedhu K-12 iskuul jedhu kindergaartenii hamma kutaa 12tti kindergaartenii hamma kutaa 2tti wanti nama dhowwu hin jiru. Oromoon maaliif walitti dhufee mana barumsaa kana manuma barumsaa iyyuu bu'uuree kanuma fiiziksii iyyuu ingiliffa kaarikulema biyya kanaa iyyuu kan barsiisu ta'ee saabjektii isaallee akka saabjektii tokkootti yoo xinnaa fi afaan isaa jechuudha. Afaan isaallee akka gosa barnoota tokkootti kan keessatti barsiifatu walitti dhufee maaliif mana barumsaa ijaareellee barsiisotuma iyyuu qacaree haala kanaan maaliif kana gochuu kan nuyi hin dandeenye maaltu nu godha akka baay'inaa Oromoo biyya kana keessa jiruutti waanuma dijitaalirra kan darbe jechuufanii achumaan walitti qabsiistee kanaaf immoo warra akka keetii sirna barnootaa keessatti kwaalifaayiv ta'ee kaarikulamii diizaayin gochuu danda'u wantoota akkasiitu abjuu kanaa gadi fiduu dandeessu mee qixa kanaan ilaaltee hin danda'amaa biyya kana keessatti waan akkasiis gadi fiduun hayyoota qabna silaa piroofeesaroota qabna dooktoroota qabna sammuu barate baay'ee qabna maaliif hin danda'amne kun dooktar mee achumaan sanaan dhaamsa qabdus xumuraa achumaan. Okay, galatoon. Isa toon haasa'in dura garuu maaliif gargar baane ta'e isa dooktarri Hundee fi dooktar Oliin jedhanii irraa ani xinnoo yaadni koo adda. Maaliif? Ankoo adda kan godhu Oromoon maaliif gargar bahee maaliif wal faana deemuu dadhabee Habashaa jalatti guddatee yes, inni sun sirrii ta'uu danda'a. Garuu wanti nani fudhanne tokko jira. Habashaa jala deemanii ammayyuu ammani waan ilaaluu barbaadu akka sabaatti nuti saba hacuucame taane saba waan baay'een harkaa bittinnaa'e ta'e social fabrics kan jedhamu tokko jira. Hawaasni tokko wal faana jiraata. Yeroo wal faana jiraatu si moo'ee saata. Si amansiisee isaa ta'u yeroo si faana jiraatu waan sitti dabarfatu qaba. Aadaa isaa sitti dabarfata. Beekumsa isaa sitti dabarfata. Amantaa isaa sitti dabarfata. Namni hawaasa kun addunyaa keessatti waan jiru waan kolonaayiዝd taaneef duwwaa miti. Kolonaayiዝd taanee namoonni Oromoo afaan Habashaa baranii duwwaa miti. Afaan duwwaa miti. Akkaataa jiruuf jireenyi Habashaatti Oromoon jiraatu baay'ee. Dhuguma keessa turame. Har'a garuu Oromoo maaf gargar bahee jennee kan gaafannu wanti sun kontiineesidii waan as dhufeef. Suni jechuun jijjiiramni hin jiru jechuun. I want to focus on the positive aspect. Wantoonni kun waggaa dheeraa irratti haasa'amanii wanti Oromoo fageessu, wanti Oromoo diigu kana garboof namni nama garboonfatu karaa ati gargar taatee humnan taane hunda isaa sirratti facaasa. Gandaan, gosaan, amantaan, lafa dhalootaan godhee akkati waliin galle godhee hojjeteera. Har'a garuu Oromoon unified ta'ee Oromummaatti dhufeera. A good example amantaa Oromoo keessatti irreecha celebrate gochuun unifying element tokko. The Qeerroo movement. Sochiin Qeerroo bilisummaa Oromoo gara daangaatti hanga daangaatti deeme kun tokko. Afaan Oromoo barsiisuun quality barbaadamurra hin geenye jechaa jirra malee tokko. Isaan kun jiru. Lammaffaa ala kanattis by the way, let's learn how to appreciate. Ananam kanaaf hin adda yaadni kuwaan jedhu kana. Oromoonni biyya alaa kanatti ama'anii conscious leveling keenya qixxee miti. Akkaataa nuti waan tokko hubannu qixxee miti. Akkaataa nuti walii obsinu qixxee miti. Kanaaf ala kanatti Oromoo State Association ijaaruun, Oromoo Community State adda addaatti ijaaruun,
waldaa amantii Oromoo iyyuu haa jedhamtu malee mandaraan iyyuu haa taatu maali iyyuu haa taatu this is a positive. Waan hin jirre tattaaffii namoonni agarsiisan jira. Other factors keeping constant is a positive kana fudhannee jara kana capitalize irratti gochuun. Karaa biraa miidiyaa kana falmiin godhu malee Dooktar Kiyya dubbii kee achumatti naa qabiiti ani akkattan kana amanuu dadhabeen rakkise. Yaada namoonni lamaan kaasan gaafan ilaalu waan siyaasaa kanaan uummanni wal sum'eessee madaa baay'een jiraachuu na caalaa kan waan as jiru qoratee jiran ittiin fakkaatu namni hamma gandaattu hamma maaliitti walitti madaa'e hamma wal dubbisuu dadhabe diigumsi guddaan ta'etti saba gargar fageesseera. Kanarraa kan ka'e waliin taa'ee afaan sana iyyuu siin baratu tuuti nan barsiisa jettee. Qabxii isaan kakaasan keessaa babba'uufani. Kan biraa immoo isumarrattuu konfidensiin qabani. Amma naannaan as jiraatudha biyya Booston kana keessatti ati naannaa keetti waldaa sagaltu jira afaan Oromootiin jiru jette. Asii garuu waldaan sadan arfan tokko jiru keessaa sadii arfaffaa Oromoodha garuu afaan itti waaqeffatamu afaan Amaaraati. Sun hansaa gatee akka masala Dooktar Oliin jedhee haadha isaa yookiin harmee isaa obboleettii isaatu fidee dhaqee geeffate namni afaan hiikuuf hin jiru haadha Dooktar Oliiti yookiin haadha Dooktar Hundeeti hin jiru. Kun immoo kan inni jiru as keessa wanta taa'etu jira wanta Oromoon of keessaa jigsuu buusuu dadhabeetu ba'aa durii sanatu jira gadaantummaa sanatu jira kun dhaamuu qabaadha. Akka ilaalutti kanaaf qabxiiwwan kakaasan waan haala hunatti fakkaachuu dide Dooktar. Irrattan dabalanis. Irrattan dabala. Dooktar Dassaalee jechi kee bareedaadha. Gaafa nuti warri nu dura jiran waa hin hojjenne waa bu'uura nuun buufne jennu warri tokko lama sadii jiran ati meenshinii goote kuni hinuma hubanna isaan waan gaarii irra jiru. Waan gaarii warri hojjetan hin jiran jechuu keenya miti. Garuu akka baay'ina keenyaatti akka ol'aantummaa amma kileemii gochaa jirru biyya sana keessatti uummanni ol'aanaan Oromoodha ta'u jechaa jirru. Garuu waan nu fakkaatu hin jiru jechaa jirra. Fakkeenyaaf ijoollee koo gaafa mana barumsaa gashee as Habashaa umtillee hin jiru jedhee sil dubbadheen ture. Oromoon hin jiru silaa. Habashaan iyyuu hin jiru. Garuu mana barumsaa ijoollee koo gaafa galmeessuu geessu foormii natti kennani. Foormii hedduu natti kennani. Foormii sanarra afaan Amaaraa jira. Absolutely. Afaan Amaaraa jira garuu afaan Oromoo hin jiru. Fakkeenya immoo Feesbuukiin takka takka tiraansleetii godha waan ati barreessitu Oromiffaan gaafa barreessinu tiraansleetii godha. Afaan Oromoo akka afaan Sumaaleetti rikogonaayizii godha. Kuni gadhaantummaa warra nu fuuldura jiraniiti malee sabni Oromoo gadhaantuu miti. Biyya guddaas qabna jenna, saba guddaas qabna jenna garuu gaafa lafatti immoo ilaaltu sabstaansii qabnu immoo gaafa ilaaltu gadhaantummaa guddaa qabna nuti. Google beeka afaan Oromoo. Sooftuweeronni gurguddoon beeku waa'ee afaan Oromoo. Garuu afaan Sumaalee beeku. Kana eenyuun hin komadhaa? Kaampaanii kana hin komadha miti. Warra na fuuldura jiran hin komadha. Isaantu homaa hin hojjenne. Isaantu waan bu'uura qabu, waan jenereeshinii nuuf waan irraatii fudhannu amne kunoo nuti amma warra nu booda jiran ijoollee keenyaaf falmaa jirra miti. Nuti garuu abbootiin keenya waan nu aashan hin qabanii jechaa jirra. Kuni maalirraa kan dhufe ol'aantummaa Habashaa sammuu isaanii sammuu saba keenya keessa kaa'anii Finfinnee amma Oromoo Amaaratu ol'aantummaa qaba Finfinnee keessatti jedhama. Garuu jenereeshinii lama sadii otoo duuba deebitee ilaalte warri Amaara ofiin jedhan kun Oromoo ta'anii argitu. Dhugaa Rabbii nan beeka ijoollee wajjinii nan baradhe walitti siiqnee mana isaanii na afeeranii akaakayyuun isaanii eenyu akka ta'e natti himanii naannoo Booleetii yeroo hundaa sammuu kottu. Akaakayyuun isaanii Oromoodha. Garuu jarri sun akka Amaaraatti of ilaalu. Amaaraadhaa jedhe.
Researchiin hojjedhaa. Researchii koof waa cage mankii qabeetaniin dizaayinii godheen nama naa hojjetu barbaadaayyuu namichi ekspertiidha. Isa bira nageessani naannoo Boolee mana isaa aqee ilaalee waan hunduma wajjiniin ji'a hedduu wajjiniin hojjedhe. Abbaan qeessuun Oromoodha. Garuu amma kan ilaalamaa jiru akka Amaara ta'anitti ilaalamu faamiliin sun. Kuni gadhaantummaa warri nu fuuldura jiranii argisiisa. Kanuma falmuuf nuti hojii guddaatu nu eeggataa jechuudha. Amma isa kana denying goneem. This is the background. Okay. No, I didn't say that. Kuni ilaananii jechaa jiru. Wanti kun akkuma jirutti ta'e keeping other things constant in jedhe. Let's focus on positive. Gara fuulduraatti deemuu fi isa hojjetamedha. Maka appreciative quality qabaachuu qabna. Wanta gaarii baay'ee immoo hojjetamee jira. La warri hojjenne jiru, warri hojjetan jiru. Anani gara fuulduraatti itti nu deemsisuu danda'u, successitti nu geessuu danda'u jedhee kanan amanu isa hojjetamedha. Fakkeenya gaariidha. Hacuuccaan keenya seenaan isaa baay'ee haasa'ameera jedhee kaase. Ani tutuun haasa'e baay'ee naasa. Isa dhiisneeti amma isa walitti fiduu danda'u. Fakkeenya Oromo Study Association jira. Rakkoo mataa isaa hin qaba. Successii mataa isaa qaba. Rakkoo mataa isaa simple thing. Afaan Oromootiin hin kataban, Ingiliffaatiin katabaa ture. Afaan Oromo Study. Garuu waa'ee Oromoo addunyaa irratti beeksisuuf gahee isaa taphata. Oromo community adda addaa jira. Miniitiin illee Ingiliffaan qabata. Oromo community adda addaa. Ani DCtiin nan beeka. Memberis waan ta'eef nan arga. Afaan Oromootiin maaf hin katabdanii state hin gaafatu state miniitiin stateif deemu jiru. Community yaan itti wal gahu. Garuu miniitiin illee yeroo qabatan akka kana. Sun change gochuuf nurraa jalqabama. Community sun ijaaramuunsaa isa positive. Gara afaanitti fidanii immoo itti fayyadamuun immoo namoota amma jiran irraa. If you see the weakness of the previous group, blame gochuutiin hin sirreessitu. Hojjechuutiin sirreeffa. Fakkeenya nan hin fudhu suma keenya irraa kana. Ana mataa koodhaaf mataa keessanii. Mucaa ijoollee keessa manaa qabu. Ijoolleen keessanii Ingiliffaa dubbatti. Ingiliffaan dubbatiini yoo ati jettu diddee Ingiliffaa sitti dubbatti. Yoo ati fursu goote afaan Oromootiin dubbadhu si diddee it's a conflict of interest. Appreciate goote afaan Oromoo akka kamitti baratama. Akka kanaatti deemama. Kana fayyada jettee agarsiistee karaa qabsiiste. Let's break. Iddeeta itti cabuu qaba. Malee inni sun hin jiru jechaa hin jiru. Garuu ani inni ilaalummoo ani positive aspect isaati. Uummanni kun social fabrics ijaarrachuu qaba. Amma argineerra taana ammaaf hin ijaaramu. Fakkeenyaaf ijoolleen keessan ani aankoolleen finne waan ta'eef amma jechuuf hin jira. Ijoollee keessan yeroo hiriyaa keessan faana wal barsiisuu walitti fiduu ijoolleen walis bartee baay'ee wal marriage fi in the future rakkoo ta'a. Ijoollee wal bartee wal fuudhuu qabdi Oromoo fuudhuu qaba. Kana gochuuf yoo wal bira fidde malee wal attract hin godhu. We have to think like that. Kana gochuuf we have to start now. Inni dur darbe mistake hojjetaniiru argineerra nu miidheera orma jalatti nu galcheera. Isa repeat gochuu hin qabnu. Blame yoo goone hin sirreessinu. Let's build on the positive. Hin jedhan. Fakkeenya amma Finfinnee kaaste. Finfinnee miti afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu isaa. I don't generally buy that idea. Hin bitu ani yaadatan. Ani Oromoon biyya akka Oromoo ta'uu qabaadha. Afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu qaba jedhee kan gaafachuu qabu. Yoo Oromoo afaansa ofiisaa guddisee teknooloojiitiin, fiilmiitiin, aartiitiin, kitaabaan wanta adda addaatiin guddiseera ta'ee isarra darbeera ta'enna saba biraatti darbee afaan federaalaa ta'uu qabu jedha. Yoommoo ofii keeyyuu kwaalitiin qabu waan tokko hin jennu saba biraa akkamitti dimaandis irraa godha. Abbaa baruu barbaadutu gaafatatee afaan kun naaf ta'uu qaba jedheetti gaafatachuu qaba. Akka Oromootti fudhachuun gaariidha isin fayyada. Itoophiyaa afaan jiraachuu barbaada taanaan sirrii afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu qaba jettee falmuudha. Ani Itoophiyaa afaan jiraachuu hin qabnu jedheen amana waan ta'eef afaanumti Oromoo afaan federaalaa ta'uu qaba jedheen amana. Garuu akka Oromootti afaan Oromoo sanaa biyya keessattis Oromoo kwaalitiitiin akka darbutti
Biyya alaa kanatti immoo ilmaan Oromoo jenereeshiniitti akka darbee afaan kana baratee dhalootatti dabarsee afaan kanaan in the world competentii ta'ee aartiitiinis ta'u, saayinsiitiinis ta'u, vaaliyuutiinis ta'u addunyaa irratti ittiin dorgomuu danda'a. Ijoolleen innoveetiif ta'an yaangii jiru koominiti adda addaa keessa hin jiru hin argan. Yaangii asooseeshinii akka uumamu gargaaru, riisoorsiitiin gargaaru, beekumsaan gargaaru. Riisoorsii jechuun qabeenya faayinaanshaaliidha. Iskiil riisoorsiidha. Fi yeroo isaan kana laatanii fi ijoollee gargaaranii gara fuulduraatti ceesisuu hin danda'amaan jedha. Gaaffii tokko beekanne yoo ta'u na yaadachiiste maal gochuu qabna? Fakkeenyaaf erga nama qabaanne erga qixa barnoota hundumaarraa ogeessa qabaanne erga sammuu piroojeektii barreessu erga qabaanne maaltu akka nuti mana barumsaa koomuniitii istaablish goone faranjiin keessatti hin barattu mana barumsaa Dooktar Dassaalany hiriyoota isaa wajjin walitti dhufee chaartar iskuulii tokko yookiin K12 iskuulii yookiin immoo K26 tokko banee akka inni mootummaa naannoo jiru sanaa wajjin ta'ee mana barumsaa banee maalii fi afaan isaa immoo akka afaan gosa tokkootti akka Ispaanishoonni akka Jiwudishoon warri Jiwush warri kaanis barsiisan kanaa maaf hin goonu aartii sana keessatti gochuu maal? Well, dhugaa wanti kun waan namoonni baay'een karaa adda addaa yaadan nan argaa. Inni jiyoofa. Namni waan beeku hojjeta baay'ee. Ani arge biyya kana dhufee the first time akkan dhufeen namni waan sitti mu waan beeku duwwaa sitti. Asirratti wanta naannoo keenyatti jedhamee yeroo baay'ee akka qallitti haasa'u tokko nanti kaasa. Isiniif hunduma keessaniif hin kaasa. Nama tokkotu qeesitti dhufeeti. Nama qeesii miti namichi mataatti xaxateera. Nama mataatti xaxate wayii argeeti qeesii se'ee cubbuusaa akka sarara haquuf jedhee abbaa jedhe. Abbaa yaasaallimuun jedhe nama sanatti siife. Namichichi wallooyyeedha. Mataatti xaxateera. Naannoo biyya keenyaa horroo kanatti ta'e. Naannoo magaalaa. Naani abbaa yaasaallimuun jennaan qeesii miti ani jedhe afaan Amaaraatiin. Namichi garuu balleessaa hojjeteeru qaba. Balleessaan isaa sun akka irraa badu waan barbaadeef ammas irra deddeebi'ee gaafate. Umarratti abbaa yaasaallimuun jennaan inni qeesaa danda'u islaam neen jedhe namichi. Namichatu itti deebisee jiru. Tadaa lazii altaqqama lamin xamaxxamaa. Kadaatti xaxachuun kee masqalii na dhungachiisuu hin dandeessu taanaani maal si fayyadaadha. Nuyis akka Oromootti chartered school isa jedhu banachuuf Oromoo dura business entrepreneurship idea namoota qabaatan qabaachuu qaba. Lammaffaa namoota academic aman barnoota generation qabu barnoonni businessii ta'uu isaayyuu biyyi kun biyya kapitaalistii. Biyyi kapitaalistii immoo businessii. Business idea qabaachuu qabda. Deebitee innovative idea qabaachuu qabda. Yaada maddisiisu yaada businessiif ta'u qabaachuu qabda. Kana keessatti compete gochuu qabda. Requirement biyya kanaa guutuu qabda. Sana gochuuf Oromoon biyya dhufe baay'eensa resource nama qabu miti. Namoonni asitti resource horatan yookiin team up ta'anii isuma sila wanta adda addaatiin gargar ba'u kan shan ta'anii jalqabanii wanti nooti ana caalaatiin otoo waliin caalin ana caalaatiin gargar ba'u. Wanti isaan wal caalchisu jiru. Oromummaa waliin caalan. Beekumsa immoo fiildii baratanitti hundi isaanii expertii. Fiildiin isaanii hanfeeyyuu haa ta'u barbaachisaadha. Otoo barbaachisaa miti ta'e fiildiin baratamu hin hafa ture baay'ee. Fiildiin sun hin baratamu. Relevant. Kana walii hubachuu danda'u dhabuutiin biizinesii akkasii banachuu hin dandeenyu. Waan xinnootiin immoo dafee dallana. Sun maalirraa dhufa? It's a part of the operation. Hacuuccaan nama hacuucamaa baay'isee obsan qabaatu. Bakka itti baay'ateera. Waan xinnootiin namni isa biraa yoo dubbatu dafee itti dallana. Isa kan hambisuu danda'u, wal dhaggeeffachuu danda'u, wal hubachuu. Yeroo hunda I am the right, I'm saying the right jennaan nama faana waliin galu. Oromoon kan gochuu qabu. Inni yaanni biraayyuu jiraachuu danda'a. So yoon dhaggeeffadhee
wal utubuu danda'a baay'ee yeroo tokko oppositii fakkaata yaadni namni haasa'u. Akkaataa namni itti dubbatu iyyuu garaagara. Amma fakkeenyaaf yeroo namni haasa'u namoonni tokko negatiivii hubachuu danda'u. Nama tokko immoo poozitiivii jedhamu. Isa kana iyyuu hubachuu garaagartummaa yaadaa hubachuu walii obsuu wal dhaggeeffachuutu kana fidama. Wal dhaggeeffatan jennaan chaartardi iskuulii tokko naannoo tokko jalqabnaan namni hundi itti irraa develop godhee barachuu danda'a. Fakkeenyaan tokko nan fudhu Kaameruun namoota Kaameruun tokkotu naannoo Baltimore Maryland kana jiru. Maal godhanii after school tutorial I think beektu natti fakkaata warri ijoollee qabdan kun keessumaa yeroo ijoolleen mana barumsaa irra deemtu maatiin hin hojjeta baay'eensa. Ijoollee deekaan dhabu hin rakkatu namoonni baay'een maatiin biyya alaa kana hin rakkatu dhuguba dubbachuuf. Iddeetti ijoollee geessan yookiin haadhatu hafee mana taa'ee ijoollee eega yookiin abbaatu hafee mana taa'ee ijoollee eega yoo ta'e malee kaffalanii deessa'ee tokko tursiisuuf gatiin isaa ol ka'a. Garuu kaffaluuf immoo hojjechuu qabu. So maatiin naannoo kanatti maal godhanii after school class tutorial laatu isuma barumsaatti baratamaa ture sana tutorial laatu namoota Kaameruun tokko. Jarri kun PhD qabu. Maal godhu tutorial yeroo laatan mootummaan tokkoffaaf fandii guddaa laata. Mana barnoota firii laata. Mana barnoota fakkeenyaaf kutaa tokko majaatti haa ta'u tokko 12tti haa ta'u yuunivarsiitii yoo haa ta'u any public school akka ispeesii elektirikii isaa maal isaa dirree isaa risoorsii achi keessa jiru tola fayyadamta. Si eeyyama baay'ee naannoo kanatti ani argina. Deekaanis akkuma kanaa taa'ee eeyyaadha. Kanarraa kan ka'e afaan isaanii hin barsiisu bukkeetti. Afaan maal jedhani? Broken English. Dhageessanii beektu broken English. Afaan Ingiliffaafis Ingiliffaa miti. Garuu afaan Kaameruu fiilmiin tokko jira. Isarratti hin argani darbee. Isa bukkeetti barsiisu. Maal jedhuni afaan isaanii ijoollee isaaniitti dhufee barata biratti. So gradually jarri kun innovative ta'anii entrepreneur way uuman iskuulii gara mataa isaaniitti banachuutti gaara. Maddiitti maal fidan seesa? Akka community biraa accommodate gochuuf Chaayinaa fidan. Akka isaan gargaaruu danda'utti. Chaayinaan immoo dhufee every Sunday Chinese language barsiisu. Bilis dallaan sun waliin ga'umsi jedhama. Dallaan yuunivarsiitii tokkotti qabu fayyadamu. Morgan State University Chinese baratu sanbata is free for Chinese bilaasha barsiisu. Jarri sun kaffalchiisanii barsiisu garuu institutionii sana kan fayyadamu bilaa. Oromoo kana baruuf tokkoffaa informationii wal jijjiiruu qaba. Lammaffaa wantumti kun jiraachuu Oromoo baay'een hin beeku dhugaa dubbachuu. Hin beeku. Waan beeku sitti hima. Yeroo dhuftee hojii biyya kana jalqabu hojii jalqaba namni sitti dhageessee hojii isa ofiisaa hojjetee darbe sitti. Lezii altaqqame lamin xabaxxame kan hin jedhe kanan fideef ani gaafa dhufe namni baay'ee waan natti PhD biyya sanaatiin asitti barsiisuu fi ammatti naan jedhe namni baay'ee. Ani isa namni jedhu dhiiseeni ergan baradhee waa tokko yaaduun qabadee yuunivarsiitii bira deemeen qaxxitaa yuunivarsiitiin jalqabane hojii jalqaba gaafa. Akkan dhaqeen maal akka gochuu danda'u waanan hubadhe. Oromoon akka kanaatti walitti godhee yaada akkasii qabu baay'eetu jira waan ta'eef walitti dhufee wal dhaggeeffatee wal hubatee wal cabsuutiin namni walitti hin deemu. Wal jajee akkuma dadhabina keenyaatti wal jajannee wal jabeeffanneeti waan gaarii gochuu dandeenya jedhee namana galatooma. Haa ta'u egaa yaada bareedaadha Dr. Dassaaleny yaada qabxii ati kakaastee haa ta'u baay'ee namatti tola yaadni walii falmiinusii utuu dirree isaa yeroo isaa yoo argannee yaada bilisaatiin yaada kana walitti fidnee falminee asiif achi beekumsa keessaa maddisiisne kalaqa jechuun inni tokko iyyuu kana kanatu gara kalaqaatti nu geessa. Oromoon walitti dhufee waliin haasa'uu dadhabuu isaati iyyuu natti fakkaata tokko maddi rakkoo keenya hundumtuu godoo isaa keessatti haasaa gaafa gadi ba'u immoo huruu walitti dhiibaa. Dhukkuba baasee dubbachuu kanas baay'ee nama leeffannee kana gadi baafnee dubbannee tumannees maal goonees poozitiivii sanas negeetiivii sanas dhabamsiisuudhaa fi poozitiivii sana ijaaruudhaafis negeetiivii sana
yoo baamne negatiivin paaworis qabaachuu ni malata sana irratti guyyaa biraa falmina. Dooktar Hundee tarii waan dhumaa dhaamsa dhumaa waan jettu daqiiqaa tokko isiniif kenneen achumaan xumurraa goolamna. Maal hagoonu yeroon hayyoota isiniin akka kanatti akka saampiliitti akka idatootti dhiyeessu hayyoota Oromoo biyya alaa kana keessa jiran hunda na yaada garaatti. Isinumtuu hammam akka wal beektanii kan beeku Dooktar Dassaalenyi fi Dooktar Oliin kaleessa wal beektuu laata. Dooktar Olii fi Dooktar Hundeen kaleessa wal beektuu laata. Doktorooti keenya immoo kan isin hin beekne meeqa laata tokko dhiyoo kana lamaan tokko miidiyaa makoo irratti dhufanii wal arganii turre erga gargar banneedhanii walitti gaggabanii waanuma haala kanaan wal barbaaddanii isinumtuu iddoo jirtanii waanuma teknooloojii barri fide kanaan iyyuu wal dubbisanii maatii ta'uu hin danda'amu. Maatiin keenya isini maatiin koo amma isini fageenya irraa jirtu maayilii hedduu amma garuu maatii keenya maatii kootisi. Akka kanaa wal barbaadaa hin jiru natti fakkaata. Sanaafis wanti seetaappiin qindaa'e baay'een isaa hin jiru. Daa'immanis amma Dooktar Dassaaleen jedhee namni kana hin jira natti fakkaatu safuu fakkaata amma daa'imman wal barsiisuu nu barbaachisaadha wal fuudhanii jechuun kun dubbii salphaa miti jedha keenya. Waan dhaga'amutu jira biyya kana keessatti daa'imman Oromoo durboonni Oromoo yeroo isaan itti dubbachuun akkasii kun namatti cima. Gosa biraatti dhaqanii diramanii maal kun ni jira. Oromoon Oromoo barbaaduu qaba. Daa'imman si'an ammoo wal barsiisuun qixa danda'an. Waggaatti illee yeroo tokko yeroo lama yeroo itti Oromoon iddoo jiru iddoo tokko sentarii tokko filatee dhaqee daa'imman wal barsiisee walii wajjin dabarsu qabaachuutu gaarii ture sila. Sun hin ijaaramne hojii bal'aan akka nu eeggatu natti dhaga'ama. Kanaaf immoo waan afaanii kanaan yoo jalqabne afaan kun egaa amantiis waan hin taaneef amantiin godoo keenya keessa jira. Paartiin siyaasaas godoo keenya keessa jira. Abbaati afaan garuu hunduma keenya walitti qabee fida ammatee. Kanaaf maal goonu Dooktar? Dhaamsa nuu qabdaa Dooktar Hundee kan ittiin murtu. Galatoomii carraa kana naa kennuukeef inni guddaan maalidhaa? Nuti waan qabne tokko sirriitti qoonxonnee qabuu nu barbaachisa. Waan itti amannu tokko waan nu barbaachisa jennee irratti amannu yoo qabuu qabna ta'e qabuu uma barbaachisa. Qoonxonnee qabnee hamma firee isaa arginutti cichoominaan qabachuu. Afaan kun nu barbaachisa. Kaalchariin keenya nu barbaachisa. Ijoolleen keenya wal qunnamuu qabdi jennee gaafatti amanannu siistemii qixeessuufi nu barbaachisa. Akkamitti wal arguu qabdi ijoolleen keenya. Fakkeenyaaf sila Dooktar Dassaaleny waa'ee juu kaasee ture. Anillee waan hedduun beeka waa'ee juu. Maal godhuu? Ijoolleen isaanii waggaa 12 gaafa geessu dhiira isaa taatu durba dhiirri isaanii hiriyyaa dubartii fidatee uhuu baannaan hin gaafatu maal rakkoon kee dhukkoo qabdamoo maa hiriyyaan dubartii hin qabdu jedhanii gaafatu. Exactly the same. Ishee dubartiis akkasuma gaafatu. Hin toshuufi immoo karaa isaa immoo hin mijeessuufi. Aqanii sagantaa qabu. Aqanii hiriyyoota isaanii bira turanii akka isaanii deebi'an hin mijeessuufi. Akkasiin godhan taanaan hin gaafatamu ijoolleen isaanii. Kuni maalidhaa? Akka isaan wal fuudhan kaalcharii isaanii menteenii akka godhan jabeeffachuuf jedhanii siistemii akkasii dizaayinii godhan. Nuti amma qarumatti ijoolleen keenya wal fuudhuu qabdii jennee dubbachuun gowwummaa nutti ta'a. Akkamittiin ijoolleen keenya wal qunnamtii? Akkamittiin ijoolleen keenya lafa taphaatti, lafa bashannanaatti wal arguu dandeessi? Isa jedhu irratti yaaduu qaba sabni Oromoo. Keessumaa biyya ambaa warri jirru fakkeenya hedduu haasaamuu danda'ama kana wajjin wal qabsiise. Fakkeenyaaf manuma nyaataa Oromoo meeqa qabna nuti amma? Biyyuma Noorz Ameerikaa kana keessa manuma nyaataa ilmi Oromoo tokko banatee qabna? Hin qabnu. Kana kun oola basic waan bu'uura ta'e waan irra dhaabbannee isa tokkotti immoo nu ceesisu tokko nu barbaachisa.
isa hojjechuuf immoo cichoominaan jabinaan otoo wal tuffachuu hin ta'in wal kabanyee yaada ofii ciccimsinee yaanni keen ta'u jedhee si kuffisuurra yaada keessana gara bishinaatti akkamittiin fida jedhee si gaafachuu kaalcharii akkasii developii gochuu qabna nuti. Kaalcharii isa waa'ee siyaasaa gaafa ilaallu waan doofummaa hedduu of keessaa qaba. Isa haasa'uun isaayyuu namatti ulfaata. Garuu waa'ee Oromummaa, waa'ee eenyummaa gaafa itti yaadu tokko akkamittiin gara firee fruitfulii gochuu dandeenya isa jedhu. Amma fakkeenyaaf waa'ee Oromuffaa barsiisuu itti yaadda. Kana qonxonnee otoo qabne, otoo hundumni keenyuu inpuutii qabnu irratti kontribiitii goone amma ati Harvard keessa jirta. Mana barumsaa Harvard caalu saba Oromoof somewhere build gochuu hin danda'a uummanni biyya kana keessa jiru. Resoursiin jirullee hin gargaara. Nu caalaa warri nu gargaaran jiru. Kanaaf isuma itti fayyadamuuf nuti immoo wal kabanyee yaada walii more cleanii goonee jajjabeessinee wal jajjabeessinee dandeettii qabnu kontribiitii goonee waan gaariitti ce'uu ni dandeenya kan jedhudha. Ergaa ni qabu galatoon. Ulfaan fayyaa ta'ee Dooktar walumaa galatti gaa Dooktar Olee mee dhaamsa nuu qabdu dhaamsa akka walii galaatti Oromoodha. Tole baay'ee galatoomi. I think wanniin haala kanaan dura tureen adda ta'uu keenya tokkoo mudadhabuu keenya akka inni barbaachisutti iddoo ga'uu qabnu turre ga'uu dhabneerra kan jedhudha kan haasofnee turre. Haa ta'u malee har'a akkuma Dr. Dassaalin jedhee there are many positive things. Qeerroo biyyaa wal qabatee deemaa jiru ilaalaa. Afaan keenya hammam akka inni itti dagaagee akkam iddoon ni gahe ilaalaa. Namoonni loqodaan dur adda wal baasnu har'a loqodaan adda wal baasuu hin danda'amu. Eessaa namoonni akka dhufanii beekuu hin danda'u. Particularly biyyatti namoota haasa'u warra diida kana jirru warra dur baay'irraa kan hafe. Kuni there is a positive growth. Gahaa miti itti fufuudha qabna deemuudha qabna. Waan ta'u keessatti immoo wal geenyee haasaa haasofnee nagaatti waliin jennee deemuun yeroo keenya balleessuudha. Innumti amma nuti kunoo isteetii adda addaa amma walirraa fagaatu irraa teenyee ati namoota meeqa nama walitti qabdee akka namoota ruumii tokko keessa taa'ee haasa'utti nu godhaa jiruyyuu guddina keenyaaf isa tokkodha. Milikkita guddaadha jechuudha. Walgeenyee akkasumatti deemuun immoo isa dur nuun jedhani Oromoon walgahuu isaan laaliin walgahee waan inni murteeffatee ka'uu laalii isa jedhamu sanaan gargar bahuu hin qabnu. Kanaaf waa tokko ijaarrannee waa tokko akka inni walirra taa'aa deemu har'a iddoo kana geenyeerra torbaan dhuftu immoo warra kaan wajjin yeroo haasoftu iddoo kana geenyee turre iddoo kanarraa kaanee haasofnaa jedhee developmental cycle or developmental growth kan agarsiisu tokko irratti haasa'uudha qabna. Har'a kan nuti amma haasahaa jirru ijoolleen akkuma Dr. Hundeen kan jedhe namoota keenya walitti fiduu ijoollee keenya walitti fiduu akka isheen gara fuulduraatti community Oromoo jabeessuu dandeessu wal fuudhuu akkatti danda'u inni akkuma ta'utti akkuma jirutti ta'ee kan nuti haasofnu diaspora jiru kana akkamittiin afaan keenya itti akka fufuu gochuu dandeenya. Namoonni naannoo isaaniitti hin qabne yoo akkamitti hojiirra oolchuu danda'ansa jedhu kana godhachuudhaaf waa tokko gochuudha qabna. Tokko ani kaniin jedhu ijoolleen miidiyaa teknooloojiidhaan iddoo guddaa gahanii Oromoo keessa ni jiru. We have to really pinpoint and locate those people gargaarsa akka nuu taaniif.
ijoolleen Oromoo instructional knowledge qaban barnoonni isaaniiyyuu waa'ee afaanii warri ta'e ani waa'ee qonnaan baradhe barnoonni isaaniiyyuu waa'ee afaanii warri ta'e hin jiru afaan akkamittiin salphaatti baratamuu danda'a kan jedhu barsiisuu nuuf gatii danda'aniif jara kana wuca goonee barbaaduu lammaffaan immoo pedagoojii matuma isaatiinuu namoota giraajuweetii godhanii digirii qabanii maal qabanitu jira nuti har'a ida'atama akka ta'uufiifidha namoota wanna kana haasofna malee warri beekumsa fiildii sanaan yookiin disipiliinii kanaan qabanii iddoo jiruuti barbaaduudha qabnaa walitti ijaaruudha qabnaa jechuudha. Kan biraa immoo kun akka keessan kana wanni digital area kan waa horatanii knowledge horatanii jiru isaan kana walitti finnee ijaarree kana gochuudhaaf immoo ani tokko maybe call it steering committee or organizing committee for diaspora Oromo language education kan jedhu tokko kana dhaabuu qabna natti fakkaata kana yoo dhaabne inni kuni hojii isaa fudhatee I think nama hedduudhuma yeroo hundatti adda addaa fiduurra koomitii waayii tokko dhaabamee waayii kanarratti kan hojii isaa godhatee irratti hojjetu tokko dhaabuudha qabna and then we have to develop some kind of curriculum committee afaan Oromoodhaa fi iddoo kanatti bu'aan buustoonaan jettee I will be very happy to be part of this. I think kanadha kan gochuu qabnu namoonni keenya baay'een yeroo hamma ta'e kennine koomitii akkasii ijaaramee iddoo xiqqaarraa ijaaramaa ol guddachaa deema akkas akka ta'u waa tokko ijaaruudhaan haa jalqabnu. Haa ta'u ulfaadhaa dhugaa dubbachuudhaaf taanaan utuunii itti fufnee dubbanne maree baay'ee mari'achuu dandeenya yaada keessan yaada dubbatamee hin quufamne kana hedduu dhaga'uun hin danda'ama. Egaa daawwattoota keenya hamma ammaatti marii bal'aa taasifne kanaanii Dr. Hundee Torban Qixxee asuma biyya Ameerikaa kana keessaa isteetii Luuziyaanaarraa Dr. Dassaalany Nagarii Guyyoo asuma biyya Ameerikaa kana keessaa Waashingten DC irraa fi egaa Dr. Olii Gurmuu Bachee immoo asuma biyya Ameerikaa akkuma kana kutaa Kaalifoorniyaa irraati. Kana amma ammaatti kutaa tokko hamma sadaniitti marii bal'aa taasisee dhimma afaan keenyaa keessatti egaa waan cuunfaa waan yaada isaan lafa kaa'an kana hundumaa hojii qabatamaadhaanis immoo hayyootuma kana qabannee waluma gurmeessinee iddoo adda addaatti hayyoota biroos dabalannee dhimma kanarratti kan Dr. Oliin kaasee namni hunduu qixa hundumaa irratti waan beeku qaba. Isa kanaan qabannee dhufnee waan tokkoon gadi isinitti baana akkuma kana yaada hafeera jettanii yaaddanillee kan of keessaa qabdan yoo jiraattanii miidiyaa kanaan as dhuftanii lakkee kunis nafaa kunis utuu dabalamee kunis utuu nu dabaltanii kanarrattis utuu yaannee kanammoo utuun ani iddoo akkasii dhaabadhee hojjedhee kan jedhu namni yaada qabu yoo jiraate immoo kunoo miidiyaan keenya nuti dijitaaliin nuyi bananne kuni hundumaaf wal qixxee banaadhaa bilisaa fayyaa ta'a isiniin jechaa hayyoota keenyaa isinillee yeroo keessan bal'aa naa laattanii yeroo bal'aa dhugaatti dhimma kanarratti dhimma afaan kanarratti afaan dabarsitanii fi kabajaaf jaalala guddaan isinii qabaa ulfaadhaa baay'ee fayyaa ta'a. Baay'ee galatoomiitis bakka jirruu barbaaddee iddoo kanatti nu dhiyeessuu dandeessu kanarratti immoo namoota wal hin beekne iyyuu miidiyaan kee kun wal nu barsiise baay'ee galata guddaa qabda. Ulfaadha fayyaa ta'e. Hedduu galatoomi. Haa ta'u.